Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisaa Annaabasaa Waaqjiraati. Labsii waraanaa uummata Oromoo irratti baname qolachuudhaaf diddaan mormiin bakka adda addaatti itti fufee ooleera. Guyyaa har'aa Oromiyaa gama lixaatti mormiin jabaa deemaa oolee jira. Finfinnee irraa gama lixaatti kan argaman magaalota Oromiyaa kan akka Gincii, Amboo, Baakkoo, Naqamtee, Gimbii, Najjoo fi Mandii fa'aa keessatti waraana wayyaanee ofirraa deebisuudhaaf mormiin of ittisuu itti fufee ooleera. Yeroo ammaa kanatti labsii ugguraa nutti labsame qabsoo keenyaan ofirraa deebifna kan jedhan dargaggoonni fi hawaasti naannoo karaa danda'an hundaan karaa cufuu fi mala isaanii baasee hunda fayyadamuudhaan diddaa isaanii itti fufaniiru. Gabaasni dhugaa jiru akka ibsutti magaalaa Gimbiitti humna gaazii uummata irratti dhukaasa eegalee jira. Dargaggoo Shondaa yookaan Gammachiis Taarraqany Shaaroo naannoo Madinii jedhamutti miila isaarra rasaasaan rukutamuun himameera. Mormii kun magaalaa Amboo keessatti saala addaatiin itti fufee akka oole himameera. Yeroo ammaa kana dhukaasa guddaatu magaalicha keessatti gaggeeffamaa jira. Waraanni gaazii uummatarraa nama 2 fi poolisii Oromiyaa keessa ammoo nama 2 rukutee akka madeesse oduun kun hubachiisee jira. Diddaaf mormii uummataa kanaan hoteelli Itoophiyaa jedhamus akka gubatee ibsameera. Labsiif aleellaa waraana wayyaaneetiin kan aaran uummanni Oromoo karaa konkolaataa Finfinnee gara Oromiyaa lixaa geessu hoolotarraa haga Baakkootti cufanii jiran. Akkasumas karaan hoolotaaf mugar gidduutti iddoowwan adda addaatti addaan citee jira. Yeroo ammaa kanas tajaajilli geejjibaa tokkollee akka hin jirre hubatameera. Wayyaaneenis keessaayyuu magaalaa Amboo keessatti meeshaa gurguddaa kan akka baazuqaa fi laawuncharii dhukaasaa akka oolte oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Aga ammaatti namoonni ajjeefaman baay'een akka jiran aayimamuyyuu malee lakkoofsa kana adda baasuun rakkisaa ta'ee jira. Daa'imni waggaa 9 tokkollee galaafatamuun himameera. Gimbiidhaattis namoonni 3 rasaasaan rukutamanii hospitaala akka galan oduun kun dabalee addeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun diddaan kun naannoo Gudaritti itti fufee akka oole hubatameera. Waraanni wayyaanee naannoo magaalaa Gudar jiruu fi Oomacho keessa qubates uummata irratti dhukaasa banuun namoota hedduu madeessee akka jiru dhaga'ameera. Naannoo Tokkee Kuttaayettis mana nama tokkootti seenuudhaan dhukaasa abbaaf ilma irratti bananiin abbaan battalatti yoo wareegamu ilmi immoo madaa'ee yeroo ammaa du'aaf jireenya keessatti akka argamu beekamee jira. Haala waliigalaatiin yeroo ammaa Oromiyaa gama lixaa keessatti labsii atattamaa dabalatee weerarri waraana wayyaaneen gaggeeffamu dachaadhaan dabalaa akka jiru hubatameera. Uummannis gama isaatiin diddaa fi mormii isaa itti fufuudhaan humna wayyaanee kana ofirraa deebisuuf tattaaffii gochaa akka jiru hubatameera. Oromiyaa ba'aa aanaa Fadis Araddaa Bidii Boraa keessatti abbaan Araddaa gaazii waliin dargaggoota Oromoo 2 ajjeese irratti tarkaanfiin xumuraa fudhatame. Oduun nu ga'e akka ibsutti abbaan Araddaa kun agaazii waliin ta'uun uummata naannoo yeroo dheeraaf goolaa tureera. Yeroo adda addaattis gorsaaf diniinatti kennamaa ture tuffachuudhaan agaazii waliin qeerroo 2 waan madeesseef tarkaanfiin keessa deebii hin qabne irratti fudhatamee jira. Tarkaanfiin barsiisaa kun bakka iyyuutti kan itti fufu waan ta'eef kaabineen gandaa fi aanaa iddoo adda addaa jiran akka adabatan illee qaamni kun dhaamsa dabarsee jira. Waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa koree hojii raawwachiiftuu haaraa guyyaa har'aa filateera. Miseensonni waldaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa kun filannoo har'aa bitootessa 3 bara 2018 galma walgahii Flaamington keessatti gaggeessaniin miseensota koree yeroo turan 4tti miseensota haarawaa 3 dabaluudhaan koree haarawaa hojii gaggeessan 7 filatee jira.
Akka kanaan Dr. Taarraqee Cimdii dura taa'aa Dubree Sittiinaa Mustafaa dura teessuu taantu Dubree Ayyaantuu Alii barreessituu obbo Daawit Ittafaa Qabduu Maallaqaa obbo Useen Baatii akkaawuntaantii obbo Sufiyaan Osmaaniif Dubree Daraartuu Abbaa Diggoo qindeessitoota qophii ta'uudhaan filamaniiru. Dura taa'aa haarawaa ta'uun kan filaman Dr. Taarraqee Cimdiis hawaasti Oromoo isaan waliin dhaabbatee dhimma Oromoo akka tarkaanfachiisu dhaamaniiru. Dhaamsa guyyaa kana hawaasni keenya bakka gadi bu'ee irraa ka'ee xiqqoo sadarkaa isaaf malee akka qabu amanna. Sana gochuudhaaf hawaasni wal ta'ee waliin harka wal qabatee hawaasa kana sadarkaa olaanaa tokkotti ol baasuu qaba. Kana malees osoo hin taane uummata keenya ammeenyi irratti raawwatamaa jiru kanaaf birmannaa fi hirkannoo yookiin waan gargaaruu qabu irratti gara fuulduraatti akkaataa irratti bobba'u gubbaa irratti kan itti yaadnu ta'a. Waldaan Hawaasa Oromoo bara 1984 Awustiraaliyaa kutaa Viiktooriyaa keessatti kan hundeeffame yoo ta'u yeroo sanarraa kaasee sagantaa uummata Oromoo tajaajilu adda addaa baasee hojiitti akka jiru beekamaadha. Waldichi yeroo adda addaatti sagalee uummata Oromoo dhageessisuuf akkasumas aadaa fi eenyummaa Oromoo alagaatti beeksisuu keessatti gahee olaanaa baasaa akka ture himameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qopheef waliin nagaannu tura. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansee sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kun torbaanitti sa'aatii kana kan dhiyaatu qophii waarii mariiti. Qophii waarii marii har'aa keessatti keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan keenya biyya Ameerikaa keessa jiraata. Qaamaan Ameerikaa keessaa jiraatu iyyuu malee guyyuu waan hojjetuuf waan dubbatu keessatti dhimma Oromoo toon kaasin hin oolu. Keessummaan kun Rundaasaa Isheetee jedhama. Obbo Rundaasaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromootiin afeerraa keenya fudhattee qophii waarii marii keenya irratti dhiyaachuuf ulfaadhuun jedha. Baay'ee galatoomii dhaaba saatillee baay'ee ulfaadhu jaanaaf firte. Ayyee marii keenya jalqabuuf qophiin kun qophii waarii mariiti. Aadaadhuma Oromoon taa'ee waliin mari'atee waan darbe waan amma jiru waan egeree dhufu walii qoodu keessatti kan nuti haasofnu isuma deebisuufi
Mee dura dhaggeeffattoota keenyaaf waan nu ibsime hundaasaa isheetee eenyunni? Akkattan ibsuun beeku ka'anii egaa Oromoodha. Dhaladhee kan inni elementarii baradhe Gudar magaalaa Gudaritti gara Finfinnee kanattis egaa iskuulii akkuma ta'e achittan baree booddee biyya gara 6 kiiloottis baree booda immoo Ukraine naqee achi immoo as barumsa carraa barumsaatiin biyya Yuutaa jedhamtu kutaa Ameerikaa keessatti dhufee barachuu jalqabee achi barumsa finnaanis barsiisaa ta'e kolleejii gara waggaa 6 akkas barsiisee ni dhiisee gara jiru dhuma mataa kootti gore ka faranjiidhaaf yennaa hunda hojjetanii otuma hojjennuu dulloomuu mannaa mee kan koo yaala jedheetuman gara jiru mataa kiyyaatti gore ijoollee sadii nan guddifadhe nan qabaa kan obboleessa koo hangafaa jechaadha inni itti du'e kan koo immoo sadii jiru Leensee Jaarraa Ibsaa Oromiyaa Lalisee fi akkasii ka Oromiyaa fa'i jiru egaa walumaa galatti akkasii ka. Biyya Ameerikaatti maqaa Oromoo kana ijoollee ofii kennuun akkamii aadaadha moo ati eessarraa akkasitti jajjabaatte? Maal seete nama ta'uunuma tokko akka namatti of ilaaluudhaafi namni gaafa of jijjiiree nama fakkaachuu jalqabe namummaa isaa gataa ani egaa nan qaaneffadha saalfii guddaadha of geeddaruun akkuma beektu afaan aadaa amantee warma wanni adda addaa keessa jiraannaa biyya adii kadhannaa dhufte namni kan ofii leellisaa amma maqaa isaanii yoo dogoggorteetuma xiqqoollee cabaqxee inaaru jarri maaliif cabaqxee siin jedhu yoo joon ta'ee jaanoo jetteen hin gadda akka tokkositti waachumaa osin jedhu nuti immoo gaa maqaa keenyas wanni maqaa geeddaratee ilaalcha amantees nama biraa fakkaatee jiraatu anaaf akkuma sareettan ilaala kanaaf ilmaan koo haati isaaniillee adiinuma biyya kanaati waliigalteedhuma gooneetu afaan keen dubbatu aadaa kee keessatti guddatanii ani immoo afaan koo fi aadaa koo keessa jaan ba'ee maqaa kollee fudhachuu qabu kan jedhuuni waliigalleetuma ishiinis maqaa ishii geeddarattee Lalisee Guddoo jedhamti haadhuma koo baaseef akkuma aadaa Oromootti. Egaa mana keessattis akkuma Oromootti guddannaa qubee nan barsiisaa waan Oromoo hin beeku biyyas dhaqanii mana barumsaa wayii kan ijaarsifne tokko hin turte lafuma achuma qeequmatti dhaqanii mana barumsaa sanallee jajjabeessanii dhufanii. Kanaaf walumaa galatti namni of hin taane nama miti kan jedhutu natti dhaga'ama. Saalfii guddaadha of geeddaruu fi of ta'uu dadhabuun saalfii guddaadha bilisummaa dhabuudha. Akkanatti kanaafan achitti cichee. Waan maqaa kana gakkaaftee mi'asumaan otoo gara biraan dhaqiin namni baay'ee sababa maqaa isaatiif rakkoo adda addaa argeera yookaan immoo wanta adda addaa mudateera akkuma Oromootti hin hubannu sababa maqaa keetiin wanti sirra ga'ee jira gaariis ta'e hamaa. Laali maqaa akkanii ani maqaan koo Alamaayyoo Sheetee ture gaafani Gudaritti baradhu. Maqaa kana akkattiin baafadhe otoo sitti mee baay'ee gaddita. Kophee akka nu bitan mana eessuma kootii nu geesse wasiilli keenya abbaan koo turanii. Wasiilli koo kanaa Hundee jedhamu achi nu geessanii mana addee Soogiddeen mee dhaqiitii maqaan konnaa sana Barasaadha. Yaa Barasaa koo dhaqiitii mee gaangee eessuma keetii Balaan Biraas Moosisaa jedhamu jaarsi ta'an argee dhuguu. Gaangee eessuma keetiitii fi marga bitti kottu jedhanii saantimii 10 natti kennani Balaan Biraas Moosisaan maal jedhaa maal yaa Soogiddee mucaa bareedduu kana maqaa balleessitaa jedhanii Balaan Biraas Moosisaan loluun eessuma kooti. Kutisuudhuma isaan hangafa haadha kootiiti jechaadha. Hangafa lamaantu wal lolaa. Ani kanan beekne marga biteen deebi'ee fardaa kennine mana barumsaa nu geessan egaa kophees nu bitanii uffata nu hodhisiisanii galle gaafa nu galmeessisanii
Alamaayyoo jedhanii nu galmeessanii wasiilli koo kanaa hundee. Booddee ilma isaanii immoo nuti kan olaanaatti beeknu Taaddasaa jedhanii galmeessisaniiru. Obbolaa koo durbaas akkasuma maqaa Amaaraa kanatti kennanii galmeessanii hin beekne egaa nuti mari'anne. Namichi mooraan tokko jira kan nama reebu Xilaawun jedhuun Xilaawun Molee jedhu mataan isaa moluudha. Amma maqaa waama fuuldura dhaabbatee Alamaayyoo Sheetee jedha. Amma ijoolleen garagalti. Anis nan garagala. Maaliifin Alamaayyoo Sheetee hin beeku ani. Maqaan koo dhaga'ee hin beeku maqaa haaraa sana. Booddee na dhiiseetuma ka'ee bahee deemee direktariin mana barumsaa isaa jedhama. Isa bira dhaqee fidee dhufee mucaan Alamaayyoo Sheeteen kami jennaan quba natti qabee natti argisiise kunoo sana jedhee. Amma adda mul'isaan deemee fuulduratti na baasee na garafuu jalqabee jechaadha. Ayin abbaa kitfaannaa simin mattaa uqidaddeef jedhee na tuba. Akkasittiin maqaa sana baafadhee egaa Finfinnee soon dhaquugaa afaan Amaarinyaa kana nan cabaqaa maalan jedhaa Addis Katamaa Haayiskuulii fa'ittan baree. Gaafan fireeshmaanii galuun Gullallee Waradaatti yannoo galfadhee jechaadha. Jennaan daanyaan immoo Ishixilaa eenyu jedhama. Maal sitti ta'e maqaan Alamaayyoo maaliif geeddartanaan jedhee. Naari'atee booddee hiree abbaa kootii gaafannaan eessumni koo gaafa duutu Nuzaazee kan naa dhiiftee Rundaasaadhaan jedhiiti. Egaa amma maqaa filadheeni. Isaan nama sadii yoo nama ragaasii ba'u argatte isii geeddaru jedha. Akkasitti dhaqee Zaareetuu fi Addis Zaman irratti namni dura dhaabbatu yoo jiraate kan jedhu baasaa jedhan. Innaa san immoo horii rakkisaadha. Ji'a baay'ee natti fixe egaa horii xiqqoo sana argadhee gaazexaa irratti baasee namni lakkiin ta'u jedhu hin dhufne achumaaniin egaa maqichi naa ragga'ee bara 1990 maqaan koo naa geeddarame jechaadha. Naa geeddaramee waggaa tokko booda wayyaaneen dhufte. Akkasittanii geeddaradhee soo anis egaa na aarsaa ture akka ormaatti biyya sana keessatti afaan keen dhageessu keessaa Finfinneetti. Sirbi keen dhaga'amu, afaan keen dhaga'amu, aadaan keen dhaga'amu. Garuu biyya Oromoo ta'uu man beeka. Kanaaf fakkiillee yoon ta'e maqaa koo geeddaradhee fakkiillee yoon ta'e kan jedhu tokkotu sammuu keessa na naanna'aa ture. Yukureenis ennaan naquugaa ijoolleetti kanuman himaa ture namni baay'een maqaa kee geeddaradhu yoo jette waanuma morma irraa murteetti fakkaatee leenca muneetu kan ta'a. Amma ammaatti nama baay'ee kanaan walal lola beektaa. Yoo nama Waashingtan DC'tti dhiyoo kana torbanum darbe walgahii qabnaa turre. Nama wayiitu dubbiin godheetu ofirratti hojjechuu qabnaa. Nuti bilisoomuudhaaf dura of bilisoomsuu qabnaa. Akka nama tokkootti of bilisoomsuu qabnaa. Of bilisoomsuu immoo ofirraa jalqabuu qabnaa jedhee jennaan harka baasee gaaffii gaafadhe. Yoom jalqabdaree jedheeni maqaa keellee otoo geeddarattee shuma xiqqoo tarkaanfii xiqqoo kana yoo fudhatte fakkii taata ijoollee ol guddattuuf dargaggoo ol guddatanii fi dhaloota as bahuuf fakkii taata. Jennaani isaan kaanii jedhanii jedhanii attamitti amantee namaa tuqxaa jedhan namichi maqaansa maqaa Arabaati. Amma maqaa Arabaa qabaachuun amantee Islaamaa wajji walitti hidhata waan qabutti fakkaata. Inni kaan Asaffaadhaa, Araggaashii, Maaloodhaa, Asteerii amma kunis hidhatan qabu. Isin dhakaattuu sagadaa, bineensattuu sagadaa, mukattuu sagadaa garuu kun warri Islaamni, Muslimni Indooneeziyaa jiran maqaa isaanii hin geeddarre. Aljeeriyaa warri jiran maqaa isaanii hin geeddarre. Garuu amantee Islaamaa qabu. Maafiyyuu maqaa geeddarachuu barbaachisa. Amantee jechuun waan waaqa walitti dubbattani malee maqaa keessan geeddaradhaa, afaan keessan geeddaradhaa jedhee afaan biraatiin yoo dubbattan malee afaan Oromootiin waaqa kadhachuun dhoowwaadha hin jirsin jedhee baay'een haaraa walgahii sana dhiisee baheen ganama immoo deebi'ee aarii guddisa. Kanaaf yeroo baay'ee namni keenya bilisummaa iyyuu hubachuu waan danda'u natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf isa faranjiin identity crisis jettu kanatu nurra jira. Kanaaf iyyuu gabrummaan nurra tuute jedhee yaada dhaabata. Waan gaarii mee hiikti Rundaasaa jedhu maa'inni jechi kun? Akkanatti fakkaatutti tulluu yookiin mootii jechuu natti fakkaata. Randa irraa dhufa natti fakkaata egaa tulluu yookiin randa.
randii fi koobii fi tulluun egaa sadarkaa qabdi miti wanti ol jedhu lafti ol jedhu. Tabba tulluu randa achirraa waan dhufu natti fakkaata dhugaa dubbachuun hin qoranne garuu waan akkasiiti jedhanii namni wayii natti hime. Yeroo wayii asumaan biyya Yukireen ta'uu iddoo isaa yaadadhu seenaa kee keessatti dubbiseera. Namni maqaa biraatiin siyaamee amma ariyattee waraanutti geesse jedhan. Maal seete ilaa namni ennaa si tuffate waan ati taate tokko waan ati hin taane tokko sitti maxxansuu barbaada. Maal ta'ee gurbaa Tigistuu jedhan tokkotu wal beekna durumasii inni mana argu maqaa koo geeddarachuu itti mee namatti gaa wanni baalas turre walii mana tokkotti galla booda achi adda baanee wanni taane malee gurbaan kuni sanaan maqaa geeddaradhe kana hin kolfa maqaa Oromoo kanatti kolfa. Gaabbiraa Sadas Alamaayyoo naan jedha yoo karaatti naaru. Naadhiisii jennaan maal na goota naan jedhe gaabbiraa egaa siiqinis na qabdee cuubee kana baattadheen deema. Chaansii sadiin sii kenna jedhee tanii hime sadan sana egaa yeroo sadi akkasumatti beekuma kokkolfeetuma Alamaayyoo jedhee na waame beekuma jechaadha. Akkuma kun amma amaarri baay'een dheeressaa nama jedhan dheeressaa jechootoo dandeessu darrasa jettee jallisti. Argitee beekaadhuma maqaa keessan asirratti jibbiti waanuma isaanii aangoo irratti qaban of fakkeessu ijoolleen Habashaa dubbatan kun afaan Amaaraa dubbatan kun sammuun isaanii nagaa miti. Amma gurbaan kun gaaf tokko gulliit keessatti waa dinnicha bitachuu dhaqneetu gadi jedheetu dinnicha isaa qanqallootti naqata. Dura na aarseera egaa immoo wanni sigaa xeeffannoo kenneetiifan ture amma waa gochuun narra jira jedheetuman duubaan dhufee hedduu keessa waraanee jechaadha. Gabaayyuun bulbule uuguu jedheeyyee egaa akkanatti natti lammata naannoo sanatti hin deebine anoo firas argadhee achi deemee iddani hudduu gubbaa waraanee maal jedhu maqaa kiyyaan na waamte jedhee namni nama waraanu maraatuudha jedhanii maraatummaa naa kennan jechaadha. Garuu ani akka maraataan taane nan beeka ulfinuma abbaatu ulfina ofii kenna jedheetumani namni maqaa eenyummaa keessirraa mulcee kanatiin barbaanneen si waamu tuffii sirraa qabudha. Kanaaf ani immoo waan hin taane tokko hin jibbu taanaan waanan ta'e jaalachuu hin danda'u. Kanaaf kuni dhugaadhuun dubbachuudhaaf ama namni tokko hattu yoo siin jedhee hattummaa sana yoo callisteetu hattuudhaati yoo siin jedhan yoo callistee gaabbiraa hattummaa sana fudhatteetta jechaadha. Soo hattuullee ta'uu baatte. Akkuma sana ani Alamaayyoo miti. Ani Rundaasaadha, Oromoodha. Maqaan koo immoo akka ittiin nama biraarraa adda na taasisu qofa otoo hin ta'in hiikaa qaba. Qorqalbii Oromoo keessatti maqaan akkuma beektu maqaa keerraa ka'ii tolasaa jedhii ayyaansaa jedhii jasti hiikaa qaba. Maqaan Oromoo waaqa wajjin hidhata qaba. Amantee Oromoo wajjin ilaalcha Oromoo wajjin tolasaa innaa jennu tola waaqaa jechuudha. Waaqwayyaa Waaq bulchoo argitee wanti kun amantee Oromoo fi ilaalcha Oromoo akkatti Oromoon of ilaaluu fi waaqa isaa ilaalu hiikaansaa maqaa isaa keessa jira. Akka kan Amaaraa amma hiikaa qabaa kan Amaaraas gizaachoo yoo jedhee dhaqiiti bulchi jechuudha. Qixaachoo saxxargaachoo maqaa hiikaa qaba kan isaaniis ballaxachi. Keenyas immoo akkasuma nagaadhaan dheeressaa badhaasaa dhaabasaa hiikaa qaba wanti isaa. Kanaaf isa nan ta'e sana narraa mulcinaa tuffii guddaa narraa qaba jechaadha namni sun. Ani egaa furdadhu gabaabbadhu jaarsa ta'e ijoollee ta'e ofirratti falmachuu baannaan bilisummaa sobnee namni innaa wal bira ga'e sobee ittiin buna dhugee goota of fakkeessu sun kanaaf naan fudhatamuuf irraa jalqabuu baannaan kanaaf ani Yukireenitti akkas jedhee dasii sidibaa isolationiin ennaa sana keessa seene maraatuudha jedhanii ijoolleen Oromoo keenyas narraa baqattii
ishiin Habashaas narraa baqatti anis ishiitti siquun barbaanne garuu galata waaqaa mootummaan dargii fi waggaa tokko booda hin kufte. Sana booda isaan immoo Oromoo ta'anii mul'atan baay'een isaanii. Dhugaa hedduu raajiidha wanti Oromoo kun namni akkamitti akka eenyummaa isaa jiraachise mana keessa muuxannoon jiru salphaa miti. Amma yeroo dheeraafin onaa yookaan immoo Oromoo Naashinaal Akaadaamii keessatti hirmaadhee waa dudubbisaan jira. Mana kana yeroon biyya jirus quban qabaayyuu tattaaffii adda addaa waan Oromoo kana guddisuudhaaf yeroo ati gootu nan arga. Yeroo dheeraadhaaf namni waan akkasii walitti qabatee hojii hojjechuun hin mul'atu. Aadaa uummata cunqurfamee keessatti yeroo baay'ee waa jalqabanii dhiisuu jira. Ati garuu amman hirmaadhetti onaa kana keessas nama amala adda addaa qabu walitti qabuun barruu dhedheeraa afaan Oromoon afaan Ingiliffaan barreessuun namoota illee seerota yaadachiisu waan Oromoo kun akka jiraatuuf akka instituushinii tokkotti ijaartee keessatti cichoominaan hojjechaa jirta. Maaltu waan kana akka takkas gootu hundeesii ta'e? Hundee kannaa ta'e kitaaba qulqulluu fa'i, Baayibilii fa'i, yookiin Quraan fa'i, yookiin immoo Buudizimii fa'i beektaa. Akkuma beektu amma kiristaanitii kana yoo xiqqaate nama bileeniidha bitila jechuu kooti hagana kan ga'u waggaa egaa 2000 keessatti miseensa horateera. Maal achirraa argitaa? Wanti tokko xiqqoodharraa jalqabee akka guddatu argitaa jechaadha. Egaa immoo amma jaarmaawwan yookiin immoo instituushinii amantee hunda argitu kaatolikii argitu dubbiseera baay'ee nama xiqqootu jalqabe garuu cichoominaanitti darbanii akka inni immoo hin dhaabbanne dhaloonni akkatti fufu godhanii wanniidha caasaa itti ijaaranii caasaan sun ijoollee itti dabalaa itti guddisaa deemee bara dheeraa keessa eenyummaan kaatolikii akka guddate argitaa jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee amantee kan kiristaanitii soo ta'ee nama tokkoon jalqabame nama 12 miseensa qabaa sana booda yeroo dheerina keessa akkatti inni itti fufee argita jechaadha. Isa qofa miti gaa instituushinii hunda deemte yoo ilaaltu akkamatti guddata jechaadha yoo abbaan sun itti cichee hojjete. Garuu maanni qalbiidhaa fi cichoominaa fi fedhii fi hawwiidhaan yoo itti fufte wanti kun akka dagaagu dhumaan beekuufan yeroo baay'ee itti cichaa ennaan ani aareetuma waan Oromoo kana dhiisee jiruudhuma mataa kiyyaan jiraachuun narra jira jedhee murteesses baay'eedha. Maal yoo jettee namni waanuma ija isaa fuuldura jiru arguu dhiisee garagalee naanni dharuma tokko dubbatu yookiin immoo dhugaa jiru haalu si gaddisiisa. Maaliif namni akkana ta'a kan jedhu tokkos yeroo baay'ee kitaaba saayikoolojii qalbii namaaf akkan dubbisu na godha. Garagalee naan deebi'ee immoo ilaalu immoo anumti yoon abdii kutadhee dhiisee namni biraa kana hojjetu hin jiraatu. Garuu Oromoo waan jedhu kun immoo jiraachuudhumaafu Oromummaan kun jiraachuudhumaafu namni tokko dirqama fudhatee itti waa tokko irratti hojjechuu qaba kan jedhudha. Kan biraa annan darba umuriin gabaabduudha namni hin du'a garuu du'uun sun yoo ta'u waan hojjetiin du'uun waan badaadha. Olmoot akkuma titiisaa yookiin akka bineensa tokko akka harree tokkotti darbu taati. Kanaafan waa tokko barruudhaan dhiisuun keessa koosii waan yaadu tokko faa barruudhaan lafa kaayee nama lamattis sadittis haa ta'u dabarsuun akkanan hin duune yaadni koo akkan duune ittiin hubadha. Kanaafan yeroo baay'eetti cichaawwan akkasii. Kutaattaanu qophii keenya torbee keessatti qabannee dhiyaannaa waan nu dhaggeeffattaniif hedduu ulfaadhaa haga torbeetti nagaan nu tura.
hanga yoonaatti kan caqasaa turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura.